ما وجهت لهم دندتري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة وجولنا أرسل له تماجرتي أرجع شير ناقوران تولوا له تماجرتي أرجع لما نكونوا أكاو سلكي هرات أما شير ناقوران هندو تماجر سيقالمي كولو جلسة كان ولهم بكبو أبو كاتو ولو تفينجرو جلسة كأرثي تماجرو كان أبو كاتو أرثي تيركون جلسة كنت ماجرو لمانو وقت ماجران كرو أما شير ناقوران هنا أقر يعني موتو من نما تماجران كم من هارا ومن براتي من كينجي تيمتي من عفمية تيمتي من عفرضو تيمتي من عبدي بلسوما تيمتي كنكني دلقاتشو بيايا شرار ربي موبايلي كنفين حالا أبا في غرغارو ثي كايو بيا بيف دقته أكا شرار تيك توكي بنته مسكين وجين دلقو قبيت ننفده أسرتي ما أن أرثي ربينك يا أرثي جد ربينك يا والله جد كنا كربي وفيتو دقته أصلي مال بوشوراندا أكا نماتي تيادا كذا نما قافتا نما ربينك نصري أثينجرو إيه سواد الله ربينك يا أصلي كثينجرو يو ثينجر أنا نما متبرر بنينسا چالو بنينسا زبانات يجوزي كلامتي جلتا كنافي أما نكبر بانو جلتا متي نجايا بربان جلتا كان له غرفتشو بربان أكا مسكيني باي قالوا بربان أكا آواز نكين ولت كرنجن مفن بربان نتيجة توكو يا رجلو كبمله أما أشيت إبلو تماجرا أشيت إبلو تماجرا إبلو ما تمامور أبي وانجرسان كيسا كيالله جرو كيسا كيالله إنكمو فول الرولة إن شاء الله هندوه وان كررتي بزي أنقل بتردو عارف نو لما لا تعلو أصلي كراتومي با واني أما دنوبة وابايد أنا أما سر ما سينجتشو بربادة بيتا أنيس بكغاري جراتيس بكغاري جرت نمني واسي كور انجرو نمني سيغارا فنجرو بيان سيوان تكاكور هندندين أكا ولي غلاتي تجولين كينا سعودي كيسا جران دلقاتشو بربانو إيغا كجران تاتي إمباسي سعودي ولي غلي جولي كان فوتو نساني فچاية أكا قبامان إمباسي في شرطان سعودي والتبابري جيجو تركان في كانت ديمو قبنا مالي في سيو جته ilmaan hiyyeessaa qabanii taphachuun sirrii miti. Sigalte kanaafuyyuu nuti araaraa fassa'aa jirra. Ijoolleen kuni Suudii keessa bakka amma jiranitti warri jiru kuni guutuun isaa qabamuu qaba. Lubbuu miskiinaatiin maaf taphatti mana arabaa keessatti footoo isaanii ni qabdanii. Takka takkaan footoo isaanii maxxansuu qabdan. Imbaasiin Suudii kanarratti dalaguudha qaba obboleessoo. Jaalattee jibbitee eenyummaanuu seeraa gadi. Tola diddu giddiin diddu. Muka hudduutti naqanii hunda isiitu jechuudha. Likkii galchuudha. Nuti kanarratti walloo faana sin dhaabannu, arsii faana sin dhaabbannu. Ijoollee waan kana dalagaa jiran footoo isaanii maxxansa imbaasii Itoophiyaatiin gayaa Suud Arabiyaadhaan walii gala takka takkaan muluu isii jechuudha. Mana hidhaatitti guura. Ulfinna eega didde galteetiin taayifii haa hooqattu. Dalagachuu biyyaa baatee cittoodhantu. Cittoo ofiituu ofirraa yaafne. Wasa kamara deemteen daa'ima qabdeetti tapha. Keessaa bayaa abba manguddummaa dhuftanii warri galti kana jirtan akka manguddootti seentanii miira keessaa bayaa. Carraan amma Assalamu alaikum. Alaikum salam. Please warri galti wanni warri adira jirtan miira keessaa bayaa hundi keessanuu. Akka faranjiin yookaan Getaachoo Raddaatiif abiyyiin jidduu dubbii ilaalaa turtanittu haasofnu dubbadhu nasri. Galatooma doktor ani macarrasha ma dubbadhe eeggadhee namni hunduu yaada dabarfatee homaa miti rakkoon qabu akkam naga jirtanii? Nagaa alhamdulillah. Bareeda jalqaba irratti wanti amma ta'aa jiru nama gaddisiisa. Sababni illee saba keenya kanatu guddaadha. Ummata miiliyoona 60 parsentiin caalaan ammoo hawaasni keenya nama hin baranne ta'uu waliin hubannoo gahaa kan qabne ta'uu waliin rakkoon kun kan nutti dhalate. Kaan ammoo waan miidiyaan baraa kana fidee fi namoonni silaa dhiibbaa godhuu danda'anii fi waa fooyyessuu danda'an cal'isuu irraa kaka'e rakkoon akkanaa dhalata. Ajandaan kana dura Oromoo keessatti ture. Ajandaaleen normaalii tokko tokko ka turen jira. Kun ammoo ka sadarkaa kana gahee miskiinni biyya ambaa keessatti dalagatu biyyaa bahee ijoollee uffata gaarii ofirraa hin qabne nyaattee garaa nyaata gaa hin qabne ka waa takka siyaasa irraa hin beekne ka tiktokii irraa hin beekne ka giiftii hin shaqqalanne ka homa kamuu hin beekne miskiina mazraa keessaa fidanii re'ee fi hoolaa keessaa fidanii ati walloo ati arsi jedhaa galafuun kuni jalqaba irratti ila
dhukkuba yoo beekan malee daawaan argatan. Jalqaba irratti namni sun waan walloon ta'eef osoo hin taane yookiin waan arsii ta'eef osoo hin taane waan wallaalaa jaahila mahayyimii waan ta'eef si galee waa hin beeyneef baratee waan hin beeyneef qara'ee qur'aana rabbii waan hin beeyneef jaarsaan manguddoo jala adabaan guddatee aadaaf safuu Oromoo waan hin beeyneef waggaa 12 waggaa 13 ijoolleen tunniin osoo cigariin baasin ijoollee biyyaa baatee hoolaa Arabaa keessa guddatetu har'a teknooloojiin tiktokii kun dhufee jennaan namaan qixxooftee miidiyaa kanarra teettee ijoollee haasoftu malee ijoollee unkaan osoo hin ballagin karaa baharaatiin Suudii yaatee hoolaa Arabaa keessa guddateedha yoo dhugaa walitti mutaatee jira. Ummanni kun ummata barnoota illee qabu miti, ummata hubannoo qabu illee miti, ummata qur'aana rabbii illee qara'ee qomaa qabu miti, ummata aadaaf safuu Oromoo illee beeku miti. Awwal shay rakkoo kana yoo beeyne wallahi rakkoo miti really no rakkoo takka illee keessa hin galle furmaata takka keessa illee hin galle abbaan of beeka. Miira keessa galtan amma ani waan barbaade ani yaada dhuunfaa kiyyaate aslishaa na dhaggeeffadhu yaada dhuunfaa kiyyaate anatu riskii itti fudhatala miira keessaa miti kun miira keessa illee osoo galee bar ilma Oromooti barka hadha waan fedhe illee ta'e nama islaamaa tokko ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah jedhanii acha booda ashhadu anna arsii ashhadu anna walloo jedhi kan jedhaniin sadarkaa kana wallaalummaa gahuun bar jaahilummaa daangaa darbeera bar yoo qiyaamaan nurra bu'u taate malee wanti hafe takka illee hin jiru jechaadha bakka kana yoo geenne harka walirra qabuun barbaachisu sii galee gocha kana namni godhaa jiru ijoollee teenna wallaalaa keessaallee daangaa batu waan kana godhaa jira nuuf walloo maaltu waliin nu fida oromummatu waliin nu fida islaamummatu waliin nu fida daangaa lafaa walitti hin qabnu ummata kana waliin sii galee walloo farsiin daangaa walitti hin qabdu waliin geettu dharraaf biyya ormaa yookiin miidiyaa kanarra wal argiti malee yoo maqaa fi dhageettii taate malee ummanni kun ummata wali qotatuu miti ummata wali bocatuu miti even daldalaanuu ummata wal dhaqqabuu miti yoo dhugaa taate jechaadha sii galee arsii walloon osoo har'a akka nama shawaaf arsii waldaangaa jiru arsiif akka harargee warra waldaangaa jiru kana iyyuu ta'ee osoo nama wal dhabu taate ummata kiiloomeetira 100 meeqa deemtee walitti dhufu kana ummata oromummaa qofa maqaa wal iyyafatee walitti dhufu har'a Oromoo irraa beekaa ta'anii bakka bu'aa ta'anii miidiyaa kanarratti nama garafuun kun wallaalummaadha. Furmaanni isaa tokko maqaa rabbiitii fi maqaa oromummaatiin naamusaan warroota ijoo ajandaa kana geggeessaa jiran akka isaan dhaaban karaa diisiipiliiniitii fi naamusaatiin gaafatu. Sanirra yoo darbe ammoo Suudii keessa imbaasiin hin jira, dhaabbanni mootummaa garaagaraa hin jira, koominiitiin hawaasaa garaagaraa hin jira. Ummata biyya san jiru waliin wal qunnamanii tarkaanfii gara itti aanuutitti deemu. Inni maal yoo jettani biyyi Suudi Arabiyaa biyya saatalaayitii gurguddaa qabdu abbaa feete bakka feete fuudhuu dandeettu. Ragaa kana mucaa waggaa 2 dura gaara keessa taa'ee mee yoo shorxaan Suudii na arge ani maalii taa'uuf hin jedhe san sa'aatii 24 osoo hin gahin qabanii fuudhan. Tiktokii kana ijoolleen teenna laayivii ittiin seetee albaatii malee mee wanti waa'ee teknoolojii irraa isaan beekan maali? Tiktokii kana bakka namni jiru, mana namni jiruu fi bakka namni taa'aa jiru kifilli sanii akka nama fuudhuu danda'an beekanii. Tiktokiin kun way iimeelaan banama, way ammoo lakkoofsa bilbilaa waliin banama. Kanaan poolisiin Suudi Arabiyaa sa'aatii 4-5 keessatti bakka jirtu gororroo qabdee akka fuudhuu dandeessu beeytanii. Kanaaf wanti ragaa barbaachisa. Ragaa qabatamaa yoo namni sun viidiyoo waraabu, yoo namni sun garafu, yoo namni sun taa'ee arrabsu viidiyoon kino miidiyaa kanarra jira, suuraan lafa jira, ragaa hagaa qabna. Akka hawaasaatitti walitti ijaaramnee waan kana tarkaanfii fudhatuu dadhabne malee hayyoota gurguddaa manguddoota Oromoo Jiddaan, Riyaadiin, Makkaa keessa jiran ummata kanaa wal qunnamnee waliin hojjannee imbaasii keessaa nama qabnu waliin dubbannee viidiyoon isaanii ragaa qabatamatu jira. Tiktokiin isaanii ragaa qabatamatu jira. Kana qofa walitti qindeeffatanii gara seeraatti deemu malee maal abbaa isiitiif arsii harroota kanniintu bakka bu'aa? Walloon ummata xurii kanatu bakka bu'aa? Eenyu bakka bu'aa eenyu taatee isii waliinuu miidiyaa kanarra taa'anii waliin daraddran ummata najisa ummata maqaa ummata gurguddaa kan maqaa ummata kabajamaa kana qabatee gocha xiqqoo akkanaa hojjetu. Daabboo ofii osoo garaa hin quufin nyaatanii osoo hin quufin har'a wal ajjeesuuf ummata waliin yaa'u kana dhiifama jamee andiraa isin bu'aa. Ummata kana waliin tadarraddaruu osoo hin taane seeratti deemuudha. Siigalee seeratti deemuudha. Inni lammataa ijoollee kenna warroota biyya gurguddate keessa teettanii biyya ammayyaa'e keessa teettanii biyya gurraachaa fi adiin kabajaan ilmi namaa kamuu jiraatu keessa teettanii isin argaa jira miidiyaa kana ganamaa galgala. Isinii galee
biyya baratte keessa teettanii ijoollee wallaalaa duuba teettanii ergitanii ummata wal nyaachisan wallaahi qani maxaal guyyaan ni dhufa arsii ta'e walloo ta'e wal beeyna bareechine Ameerikaa teettanii Awurooppaa teettanii teessanii biyya ambaa keessatti waraqaa gaarii isinii kennanii jiraata miskiina biyya arabaa keessatti re'ee tiffattee jiraattu kubzii godduu nyaattaa bishaanii tirraafi arabaa nyaataa ijoollee jiraattu wal nyaachisan irra caalatti ebalu jedhee maqaa isin kaasuu ijoollee danda'u ebalu jedhee ijoollee leencatti darbaa qeerransatti darbaa makiinaatti darbaa miskiina biyya arabaa jirtu kan wal nyaachisan awwal shee uf kabajja namni wal gurshullee hin jiru namni wal bulchullee hin jiru yoo miidiyaallee taate yoo fooloollee taate yoo dhageettiillee taate ka isinii olii qabna quba funyaa wal kaa'uu dandeenya ijoolleen arsiillee ijoolleen walloollee ka Ameerikaa teettanii Awurooppaa teettanii miskiina biyya arabaa wal nyaachisiisaa jirtan sa'aatii ammaa kanarraa uf kabajjuu baattan garuu ijoollee ilma haadha hiyyeessaa daabboo nyaatuu dadhabee barnoota ofii keessaa baatee rakkattee karaa baharaatiin biyya arabaa baatte wal nyaachisiisaa qabsaayaa arsii goota arsii siinaa jedhaniif qabsaayaa walloo goota walloo siinaa jedhaniif miskiina wal nyaachisan isin jalqaba nurraa dhaabadhaa ijoollee biyya arabaa ammoo dandeenyu manguddoon dadhabnu karaa seeraatiin wal ijaarree itti adeemna galatooma yoo miira keessa galchana of kolchaa